Assalamu alaikum fuuni akkam jirtu hirmaattonnii fi jaalatamtoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu. Guyyaa addaa guyyaa gammachuu dabarsinee egaa sa'aatii addaati irratti argamna. Yeroo ammaa kana leenjii fudhachuudhaan xumuruudhaan egaa asitti argamna jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma hunda keessanii biyyoota garaagaraa irra taa'uudhaan biizinasa kana jalqabuun yeroo ammaa kana immoo qaamaan biiroodhaan argamanii hojjechaa kan argamanidha jechuudha. Egaa kaleessaa biyyoota garaagaraa irratti argamuudhaan biyya keessas akkasumas hojiileewwan garaagaraa irratti bobba'uudhaan biizinasa kana bifa onlaayiniitiin jalqabanii har'a immoo qaamaan argamuudhaan hojjechaa kan argaman akkuma asitti agartan kana isinis yeroo ammaa kana onlaayinii irratti kan argamtan isinillee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf asitti akkuma agartan hundi isaanii kaleessaa biizinasa kana biyyootawwan garaagaraa irra kan turan asitti kan argaman liidar Fireewoot. Ashii guddaa galatoomii ani Fireewootiin jedhama. Carraa biizinasa kana argachuuf yaanurratti biyya Dubaay irraan ture. So onlaayiniin jalqabee amma biiroo irratti argameen hojjechaa jira. Haala adda ta'een gammadee warreen jalqabeen baga gammadanii jalqabaa warri jalqabee immoo jabaadha wanti hin danda'amne hin jiru isin jechuun jaalladhaa galatoomii. Hayyee liidar Fireewoot guddaa galatoomii. Egaa hundumti keessanuu ni dandeessu. Asitti gaa liidara cimaa biizinasa kana keessatti jalqabee akkasumas galatoomii liidarasi hayyee warroota nambeeni miltaadhaan jedhamu maqaan kan koo akkasumas immoo biizinasa kan hin jalqabe Itoophiyaa irra taa'ee akkasumas immoo sadarkaa barataa ta'eetiin jalqabe. Kanaafuu warroonni carraa argattan koongiraajuleeshin baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu carraa argattanitti already itti fayyadamaadha. Carraa argattan carraa guddaadha waan ta'eef akkasumas immoo warroonni carraa argattanii itti fayyadamaa jirtan yookaan biizinasa hojjechaa jirtan cimtanii jabaatanii itti fufiinsan akka hojjetan abdii qaba. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. hayyee liidar Muktaar guddaa galatoomii kaleessa gaa barataa kan tures hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran asitti ni argamu jechuudha. Kanaaf isti Burtukaan እሺ አሸማ ወር ነምቢነ ብርቱካን ጀራማ ቢዝነስ ከናን ጀመረ አርባ ደረቲ ፌቨሪትን ጀመረ ጂከና አራግኒ ማና ማዳምቲ በይ አስቲ ኪናና ረብረት ቢራን ሰንጅራ ወረጂ ከና ጀርቀብዳን ጀባዳ ኮንግሬስ እንጀዳ ወረን ጀመረ ሞይ ጀመርተኒ አስረት ወርቅነት እንጀዳ ለቶን hayyee Burtukaan guddaa galatoomii. Egaa kaleessa biyya ambaas irratti biizinasa kana jalqabdee har'a immoo qaamaan hedduun isaanii asitti ni argamu jechuudha. Kanaaf isinis warroonni biizinasa kana jalqabdanii biyyoota garaagaraa irratti argamtanii hojjechaa jirtan isinis jabaadhaa ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Egaa liidaroonni asitti argamanis ni jiru. Ishii isaanii Tole asee guddaa galatoomii guyyaa irraa sagantaa adda ture leenjii irratti qaamaan hojjechaatu argama. Leenjii baay'ee namatti tola. Warroonni immoo biizinasa kana argatanii jalqaban isa karmaan duraanis akkuma keessa Itoophiyaa irra ta'ee jalqabe yeroo ammaa kana garuu sadarkaa biyyootiin argatee hojjechaa jira. Inni guddaan ofitti mootummaa qabaachisuunis gaafii keessatti gaafatanii warri jalqabdan jabaadha jechuudha. Warri immoo jalqabdura qophii irra jirtanis hundi keessan gaafii keessatti gaafatanii qaamaan akka wal lollee abdii guddaa qaba jabaadha galatoomii. hayyee guddaa galatoomii liidar Saamii weelkaam liidar Tsagguu. Hayyee guddaa galatoomii liidar Asee gaachana kanaaf nuti akkasumas akkeen jedhama. Egaa mana roobaa namatti haamsuudhaan carraa kana biyya keessa taa'ee jalqabee harmaan dura amma immoo sadarkaa biirootiin hojjechaa argama. Egaa warroonni biyya alaasana keessas teessanii jalqabdan koongiraajuleeshin baga gammadda. Carraa guddaa biizinasa guddaa argattan jabaatti cimtanii waliin iddoo guddaa fi miidhagaa akka dhugoomtan abdiin qaba. Galatoomaa bakka jirtan. hayyee great guddaa galatoomii liidar Eebbisaa. Hayyee baay'ee galatoomii daraasee Eebbisaa Roobaan jedhama. Ijoollee Shaashamaniiti. Carraa biizinasa kanaanis akkuma nama tokko gama olaanaatiin argadhe amma ammoo yeroo kiyya guutuu dhaabbata kanaaf kenne dalaguu irratti argama. Namni kamiyyuu kan socho'u kan dalaguu fi jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf anis waan jireenya kiyya naaf fooyyessuu danda'u waan argadheef abjuu fi mul'ata kiyya waan ittiin dhugoofadhu waan argadheef yeroo koo guutuu kennee fi biizinasa dalaguu irratti argama. Warroonni carraa kana argattan koongiraajuleeshin baga gammaddan jabaadhaa hojjedhaa. Warroonni arganne immoo iyyuu maalummaa isaa hubadhaati jireenya keessan ittiin fooyyessuu dandeettanii abjuu fi mul'ata keessan ittiin dhugoofachuu dandeettanii baay'ee galatoomii daraasee. hayyee liidar Eebbisaa guddaa galatoomii baay'ee kan nama hawwatudha. Egaa isinis ni dandeessu. Asittis liidara cimaa liidar Aleeks Baamar. አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ። አሌክስ እባላለሁ። ስራውን የጀመርኩት አዲስ አበባ ላይ ሆኜ ነው። ይህ ስራ ደግሞ ያው ማንኛውም ሰው ይህን ስራ አግኝተው እድሉን ማግኘት ብቻ ሳይሆን እድሉን መጠቀም ደግሞ የበለጠ ወደ ስኬት የሚያደርሰን እጃችን ያለ እድል ስንጠቀምበት ነው። እድል ማግኘት ብቻ ያው በቂ አይደለም። ዋና ነገር እድልን ተጠቅሞ መስራትና ወደ ተሻለ ደረጃ ከዛሬ ያለንበት ወደ ነገ የሚሻገርበት ነው። እድል ላገኛችሁ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ስኬት ያፈርጋል። እናመሰግናለን። መልካም ታላቅ ሊደር። እንግዲህ ሁላችሁም በርቱ ትችላላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እንደንዲስ ስንለይ ጀቹዳ አስቲሞ ገነት እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ገነት እባላለሁ ከኢትዮጵያ
በከደቡልን ያው ሰና በመሳል የሚገኘው በኬንያ ናይሮቢ። እንግዲህ ይህንን ቢዝነስ አረብ ሀገር ዱባይ ሆኜ ነው የጀመርኩት። አረብ ሀገር 4 ዓመት ሰርቻለሁ ቤሩት ዱባይ። እንግዲህ ይቻላል በባይነት ይኸው ዛሬ እንግዲህ ከስደት ወጥቼ በአካል ደረጃ እየሰራ ይገኛለሁ። ይህንን እድል ያገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። መጀመር ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ትችላላችሁ። ከስደት ወጥታችሁ በአካል ደረጃ መስራት ትችላላችሁ። በርትታችሁ ጠንክሩ። ይቻላል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጉዳ ገለቶማ ኤጋ asitti akkuma agartan sinis warroonni biyyoota garagaraa irratti argamtanis egaa sinis hojjechuu ni danda'ama. Egaa liidara cimtuu asitti ni argamti. Neema guddaa galatoomii darasee barbachuudhaaf yeroo addaa yeroo bareedduu dabarsaa ollee sa'aatii kanarra geenye jirra. Akkasuma mootuyyoo anillee akkuma nama kamiituyyuu biyya arabaa keessa taa'ee gama onlaayiniitiin carraa kan argadhe yeroo ammaa kana mootuyyuu biyya arabaa keessaa baheetiniin yeroo guutuu biyya kenneetiin hojjechaa jira jechuudha. Kutannoo cimaadhaani isinis hin dandeettanii warroonni carraa kana argattanii hojjetaa jirtanii akkasuma mootuyyuu warroonni hin argannes carraa kana yeroo isiniif kennametti itti fayyadamaa isiniin jedha. Galatoomaa yeroo baay'ee. Ayi liidar Neema guddaa galatoomii. Egaa warroonni onlaayinii irratti argamtan kan hojjechaa jirtanis kan hojjechaa hin jirres isinis ni dandeessu. Jabaadhaa galatooma. See you as a turtii gaarii.